Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isinaa ga'u isiniin jenne taansuudhaan oduu isaa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turuudhaan itti bohaaraan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha. Keessani jajjabeeffadhaa laayik sheer godhu hin dagatinaa kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Naannoo Oromiyaatti dorgommii filannoo marsaa torbaffaatiin wal qabatee dirreen siyaasaa dhiphachuu akkasumas naannichi bulchiinsa paartii tokko qofa jalatti kufaa jiraachuun himamaa jira. Itoophiyaan filannoo waliigala marsaa torbaffaa waxabajjii bara 2026 gaggeessuuf duula gaggeessaa jirti. Akka naannoo Oromiyaatti immoo duula filadhaa gaggeeffamaa jiruun wal qabatee naannoon Oromiyaa rakkoo hamaa keessa jiraachuu maddeen odeeffannoo garaagaraatiif qaamoleen garaagaraa ibsaa jiru. Akka qaamoleen garaagaraa ibsaa jiranitti naannoo Oromiyaatti duula filannoo marsaa torbaffaa gaggeeffamuun wal qabatee gaggeeffamaa jiru irratti dirreen siyaasaa dhiphachuu himaa jiru. Naannoon Oromiyaa akka naannoleetti bulchiinsa mootummaa naannoo biyyattii keessatti qabiyyee lafaa bal'aa fi siyaasa shoora ol aanaa qabudha. Kanaan wal qabatee dirreen siyaasaa bal'achuu qaba ture. Dirreen siyaasaa dhiphachuu irraa kan ka'e duulli filannoo gaggeeffamaa jiru kan milkaa'aa hin jirree fi paartii tokko jalatti kufaa kan jiru ta'uu isaa hedduun dubbataa jiru. Xiinxaltoota fi abbootiin siyaasaa tokko tokko akka jedhanitti haalli Oromiyaa keessatti deemaa jiru kan bulchiinsa naannichaa qofa osoo hin taane adeemsa dimokiraasii fi akkasumas federeeshinii Itoophiyaa gara fuula duraa irratti dhiibbaa guddaa qabu jechuudhaan ibsan. Garuu Oromiyaan naannoo bal'aa fi bakka uummata filannoo irratti hirmaatu baay'ee qabu waan ta'eef bara dheeraa fi agarsiistuu adeemsa dimokiraasii Itoophiyaa ta'ee naannoon kun tajaajilaa ture jedhan. Adeemsa filannoo waggoottan 30 darban keessatti gaggeeffaman sakatta'uun akka agarsiisutti amalli wal fakkaatan yeroo hunda mul'ataa turus sochiin mormitoota Oromiyaa keessa jalqaba irratti dorgommii irraa dhiibamu itti aansuun yeroo gabaabaa fi carraa dorgommii baname fayyadamuu dhumarratti ammoo dhiibbaa dheeraaf saaxilamuu fi amma tana immoo hirmaannaa daangeffamaa fi akka fakkeessatti mul'atu keessa seennee jirra jedhamee jira. Adeemsi kun waa'ee hojiirra oolmaa sirna federaalizimii Itoophiyaa gaafii mirga ofiin of bulchuu uummanni Oromoo yeroo dheeraaf gaafachaa jiruu fi filannoo Oromiyaa keessatti akka meeshaa dorgommii dimokiraasii tajaajiluu isaa itti fufamoo adeemsa sirna dorgommiin siyaasaa keessatti xiqqaachaa deemu ta'aa jira kan jedhu irratti gaafii gadi fagoo kaasee jira. Walumaa galatti adeemsa filannoo marsaa torbaffaa gaggeeffamuuf deemaa jiru wal qabatee haalli naannoo Oromiyaa keessa jiru akkaan kan yaaddessaa ta'ee fi filannoo jedhamee wanti itti qophaa'amaa jiru filannoo fakkeessati jechuudhaan hedduu yaada itti kennanii jiru. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru itti fufee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa godinaalee fi aanaalee garaagaraa keessatti tibbana fufteedhaan lola bal'aa loltoota mootummaa waliin gaggeessu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Lola loltoota mootummaa waliin gaggeessaa ture irrattis miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun loltoota mootummaa hedduu boojee heddummoo hojiin ala taasisuun meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa Horroo Guduruu Wallaggaa guyyaa kaleessaa aanaa jaattee jaardagaatti bakkoota garaagaraatti lola bal'aa loltoota mootummaa waliin gaggeessa jedhee jira. Lola loltoota mootummaa waliin bulchiinsa magaalaa Haroo Laguutti gaggeesse irratti loltoota mootummaa irratti miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun injifannoo boonsaa irratti argadhe jedhee jira. Haaluma wal fakkaatuun aanama kanatti lola bakka birootti loltoota mootummaa waliin gaggeesse irratti loltoota mootummaa irratti miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun loltoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madeessee meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo achuma lixa Oromiyaa Wallagga lixa aanaa Jaarsotti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen irraa hiikkatee heddummoo madoodhaan adabee kaan immoo addunyaa kanarraa godaansuu odeeffannoon gamas irraa baatee ibsitee jirti. Haleellaa kana kan raawwate waraanni bilisummaa Oromoo aanaa Jaarsoo ganda Adaamitti jedhamee jira. Dabalata odeeffannoo kana akka itti aanu kanatti qabannee jirra.
Waboon aanaa jaarsootti humnoota weerartuu bilisiginnaa haleeluun meeshaa waraanaa irraa hiikkachuu beeksise. Korommiiwwan lixa biiftuu jajjabeewwan mataa tuutaa waboon zoonii lixaa har'a bitootessa 6,2026 ganama barii barraaqaan humnoota weerartuu PP godina lixa wallaggaa aanaa jaarsoo bakka addaa Adaamii jedhamutti itti marsuun baarudaan macheessee rasaasaan akaa'uun hedduu ajjeesee gariin madoo dandammee hin qabneen adabuun meeshaalee waraanaa irraa hiikkachuu hooggansi waboo onichaa eeree jira. Gama meeshaatiin qawwee AK5 qophiilee waraanaa fi hidhannoo mudhii irraa hiikkachuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof oolcheera. Waraanni bilisummaa Oromoon aanaa Qondaalaa keessatti diina adabuu beeksise. Irree fi gaachanni saba Oromoo waraanni bilisummaa Oromoon zoonii lixaa godina lixa wallaggaa aanaa Qondaalaa ganda boojjii gaararbaa bakka addaa qummii jedhamu keessatti harree bila 6,2026 waaree booda toora sa'a 8 loltoota faashistii bilisiginnaa haleeluun du'aa fi madoon adabee meeshaalee waraanaa hedduus dugda ishee irraa hiikuun injifannoo boonsaa galmeessee jira. Tarkaanfii humna diinaa irratti fudhatame kanaan loltoonni PP hedduun ajjeefamuu fi gariin madoon kan adabaman yoo ta'u, loltuun PP 3 fayyaatti harkaan qabamuu fi kanneen irraa hafan gugsanii bakkichaa baqachuun ibsameera. Gama meeshaatiin qawwee AK5 rasaasa bireenii 100 irraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof taasisee injifannoo boonsaa fi milkiin goolabee jira. Lola bakkoota garaagaraatti gaggeeffame kan wal qabate gama mootummaatti odeeffannoo argachuuf yaallee ture wanti jedhame hin jiru. Ta'ullee mootummaan giddugala Oromiyaa lixa shaggaritti humna guddaa meeshaalee ammayyaa xiqqaa hanga gurguddaatti itti hidhuudhaan waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf bobbaasee haala hin taaneen humnoonni kun waraana bilisummaa Oromoo harka galanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo humnoota kana meeshaalee ammayyaa xiqqaa hanga gurguddaatti isaan baadhatanii fidaniif irraa hiikkatuun humnoota kana gara qe'ee warra isaaniitti akka galan ofirraa geggeessee jira. Guutuu fi dabalata odeeffannoo kana yeroo itti aanu qabannee kan dhufnu ta'a. Gama biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaatti humna haaraa yeroo dheeraa fi leenjii siyaasaatii fi loltummaa leenjisaa ture eebbisuu beeksisee jira. Guyyaa kaleessaa humna kana kan eebbise yoo ta'u sirna eebbaa irrattis sagantaaleen garaagaraa gaggeeffamuu ibsee jira. Humni haaraan guyyaa kaleessaa giddugala Oromiyaatti eebbifaman kan viidiyoo irratti argitan kana yoo ta'an humni kun sirna eebbaa isaanii booda waadaa galuudhaan bobbaafamuun gabaafamee jira. Oduun itti aanu oduu biyya alaatti irraa arganne. Oduu biyya alaa irraa arganneen lolli qindoomina Ameerikaatii fi Israa'eliin har'a guyyaa 38ffaa isaa irra gahee jira. Haleellaan gamaa gamanaa wal irratti raawwatan itti fufee jira. Israa'elii fi Ameerikaan qindoominaan har'a Iraan irratti bakkoota garaagaraatti haleellaa raawwatanii jiru. Giddugala Iraanitti riqicha daandii baaburaa tokko irratti miidhaa dhaqqabsiisan jedhamee jira. Akkasumas kibba Isfahaanitti buufata waraana Iraan irratti haleellaa raawwatan jedhamee jira. Akkasumas Ameerikaa fi Israa'el odola Iraan kaargi kan jedhamuun beekamtu irrattis haleellaa raawwatuun gabaafamee jira. Iraan illeen haleellaa irratti raawwatamu qolatuu fi gama kaaniin immoo haleellaa irratti raawwatamee fi haleellaa haaloo ba'uu cimsitee itti fuftee jirti. Iraan torban dabre jimaataa fi qidaamee qofa xayyaarota waraana Ameerikaa hedduu haleeluun kasaaraa guddaa Ameerikaa irratti dhaqqabsiisuun ni yaadatama. Ameerikaan xayyaarota hedduu bobbaaftee haleellaa raawwatuuf yaaltus Iraan haleellaa raawwataa turteen yoo xiqqaate xayyaarota waraanaa 12 kan Ameerikaa haleeltee kuffisu miidiyaan Chaayinaa CGTN kan jedhamu gabaasee ture. Nullee isin biraan geennee turre. Har'as Iraan akkuma amala ishee xayyaarota waraanaa Ameerikaan irratti bobbaafte hedduu keessaa xayyaarota 3 kan akkaan ciccimoo ta'an irratti haleellaa raawwatuudhaan buufte jedhamee jira. Akkasumas Iraan buufataalee waraanaa Ameerikaa biyyoota ollaa biyyoota baha giddu galeessaa jiran irratti haleellaa raawwattee jirti. United Arab Emirates keessatti haleellaa iddoo Sharjah jedhamutti giddugala teekinooloojii koominikeeshinii Ameerikaa irratti haleellaa raawwatuun gabaafamee jira. Akkasumas Kuweetittis haleellaa buufata xayyaaraa tokko irratti raawwatteen miidhaa guddaa namoota irratti dhaqqabsiifte jedhamee jira. Buufata xayyaaraa Kuweet Ali Al-Salim jedhamuun beekamu irratti haleellaa misaa'ilaa raawwatuudhaan namoota hedduu kan miidhaa irratti dhaqqabsiiste yoo ta'u haleellaa raawwatameen lammiilee Ameerikaa 15 irrattis miidhaan dhaqqabe jedhamee jira. Akkasumas Bahareen keessattis haleellaa dhaabbilee abbaa qabeenyummaa Ameerikaatii fi Israa'el waliin hariiroo qaban irratti Iraan haleellaa bal'aa raawwattee jedhamee jira.
Haleellaa kana kan raawwatte Bahareen naannawa Saalaad jedhamutti yoo ta'u, haleellaa kanas kan raawwatte haleellaa dhaabbata Iraan Petroo Keemikaal jedhamu irratti guyyaa kaleessa Ameerikaa fi Israa'el raawwatan haaloo bahuuf jedhamee jira. Iraan Israa'el irratti illee haleellaa raawwattee jirti. Haleellaa kan raawwatte misaa'ila baalaastikii kilaasteraan yoo ta'u, haleellaa kan raawwattes magaalaa Negev jedhamu irratti akka ta'e odeeffannoon maddeen garaagaraa irraa ba'an ibsanii jiru. Haleellaa wal irratti raawwataa jiran caalaa akka addunyaatti yaaddoo guddaa ta'ee kan argamu Pireezidaanti Doonaald Tiraamp har'a galgala sa'aa 3 booda haleellaa hamaa Iraan irratti raawwatuun haleellaa ibiddaa Iraan irratti roobsuudhaan Iraanin akkasumas qarooma Iraan kan waggoota kuma hedduu addunyaa kanarraa ni balleessa jettee dhaadatuu fi Iraan irratti ibidda gahanname ni roobsa jechuun dhaadatuun pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp xiyyeeffannoo guddaa addunyaa tanaa ta'ee jira. Haleellaa har'a raawwadhuun Iraanin addunyaa kanarraa balleessa jechuudhaan dhaadatuun pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhaadannoo fi sodaachisaa qofamoo haleellaa akkam raawwatuun Iraanin balleessuuf jechuudhaan hedduun eegaa kan jiran yoo ta'u, Iraan immoo akeekkachiisa ciccimoo keettee jirti. Haleellaan nurratti raawwatamu kan nu balleessu yoo ta'e nu qofa osoo hin taane kabannu nutillee haleellaa raawwanne balleessine waliin banna jechuudhaan akeekkachiiftee jirti. Gama biraatiin Ameerikaan nukileera nurratti fayyadamte yoo ta'u taate nulleen nukileera ni fayyadamna jechuudhaan ibsa baasuunis addunyaa yaachisee jira. Walirratti qophaa'aa jiraachuu fi haleellaa walirratti raawwataa jiran akkuma itti fufetti kan jiru yoo ta'u, Iraan hariiroo dippiloomaasii Ameerikaa wajjin qabdu guutumaan guututti haquu beeksiftee jirti. Kana jechuun kanaan booda mariin araaraa Ameerikaa wajjin gaggeeffamu hin jiru jechuudha. Gama biraatiin immoo hulaa Hormuziin wal qabate har'a manni maree biyyoota gamtoomanii walgahii taa'ee jira. Walgahii ta'an irratti Chaayinaa fi Raashiyaan sagaleedhaan kuffisuun mariin taa'ame hulaa Hormuz irratti murtee akka hin dabarsine taasisee jira. Kana dura Ameerikaan sagaleedhaan kuffisuudhaan yeroo hedduu addunyaa kana rakkisaa turte. Keessattuu dhimma Filisxeemii irratti yeroo hedduu murtee manni marii mootummoota gamtoomanii dabarsu dura dhaabbatuudhaan sagaleedhaan kuffisuudhaan kan beekamtu isii turte. Bara kana wanti dalagan harkuma irratti namaa kafalamti. Ameerikaafis akkasuma taatee jirti. Walumaa galatti dhaadannoon pireezidaanti Doonaald Tiraamp galgala kana hojiitti yoo hiikkate tarkaanfiin inni fudhatu hammaataa yoo ta'e lolli addunyaa sadaffaa ka'uu danda'a jechuudhaan hedduun sodaa qaban ibsaa jiru. Akkasumas hedduun isaanii lolli addunyaa sadaffaa galgalana ka'innaa jechuudhaan gaafataa jiru. Galgala kana sa'a muraasa booda haleellaa humni waraanaa Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti raawwatuun Iraan baddee bulti. Iraan wanni jedhamu boru hin jiru jechuudhaan pireezidaanti Doonaald Tiraamp dhaamsi inni dabarse maal ta'a kan jedhu yaaddoo guddaa ta'ee jira. Nuti immoo Waaqayyoon nagaa haa buusu jenna. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin si wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaa na wiikennaa nagatti nu turaa.